Barattoota tokko argitan yoo ta'e short note yookaan haxareeraa isa jennu sana kan isaan barreeffatan kallattuma waanuma qorumsa irratti dhufuudha yookaan wanti isaan barreessan sun parsantii guddaa waanuma qorumsa irratti dhufuudha. Sababni isaa maal akka barreessanii fi eessa akka barreessan sirriitti beeku waan ta'eef. Ani sarara viidiyoo kanaan akkamittiin akka yaadannoo baay'ee smart ta'e baafachuu dandeessan isinittan agarsiisa. Tokkoffaan barreessuun dura hubachuudha. Barattoonni baay'een isaanii waan hunda jechaan barreessuudhaan dogoggora raawwatu. Garuu short note bareedan dursa hubachuu sana booda barreessuu irraa dhufa. Barsiisaan waan tokko yeroo isiniif ibsu yookaan kitaaba keessa yommuu dubbiftan nootti qabachuun dura yeroo muraasa itti yaadaa. Ergaa isaa maaliif akka barbaachisaa ta'ee fi akkamitti nama biraatiif ibsuu danda'a kan jedhu waan ergaa isaa yoo hubattan salphumatti short note powerful ta'e baafachuu dandeessu. Yaadannoo qabachuun callistanii waanuma kitaaba irra jiru copy paste gochuu qofa osoo hin taane waan sana sirriitti hubachuuf yommuu short note sana dubbistan barreeffama sana guutuusaa akka yaadattaniif. Barreeffama guutuu sana yaadachuuf ammoo dursa barreeffamichi maal akka jedhu hubachuu qabu. Sana booda gara nootti baafachuutti kan deemtan. Lammaffaan hima guutuu osoo hin taane jechoota ijoo irratti xiyyeeffachuudha. Yaadannoon guutumatti waa'ee jechoota ijooti. Yoo isiniif danda'ame konseptii isa barreeffachuuf yaala. Konseptii isa barreessuuf immoo tooppikii sana gadi fageenyaan hubachuu yookaan sirriitti maal akka jechuu barbaaduu fi ergaa isaa hubachuu isin gaafata. Tooppikii sana yeroo sirriitti yookaan gadi fageenyaan hubattan konseptii isa barreeffachuun yookaan nootti baafachuun isin hin rakkisu. Yoo hin danda'amne immoo hima guutuu kitaaba irraa directly copy gochuurra gabaabsanii barreeffachuuf yaala. Haala kanaan barreessuun iddoo qusachuufis ta'ee yeroo qusachuuf baay'ee isin gargaara. Akkasumas barreessuuf saffisaa fi riivii gochuuf illee baay'ee salphaadha. Sadaffaan nootti keessan viijuwaalii organaayz gochuudha. Short nootti jechuun gabaabsinii barreessuu qofa miti. Waa'ee raating smart illee ni dabalata. Simple structure kanneen akka bullet point, number list, small diagram, arrow linking idea, boxes for important formula or definition fi kanneen kana fakkaatan fa'aa fayyadamuu dandeessu. Structuring kun sammuu keessan odeeffannoo saffisaa akka argatuu fi waan dubbistan sana bifa suuratti sammuu keessan keessatti bocuuf gargaara. Fakkeenyaaf isa kana lamaan wal bira qabuun short note keessan bifa paaragiraafitiin barreessuurra kiyya gargaraa yookaan wantoota tokko yoo itti dabaltan nootiin keessan haalaan bareeda. Afraffaa iddoo barbaachisaa ta'e jala sararuu yookaan kalaarii fayyadamu. Garuu kalaariin kan ittiin baay'anne ta'uu qaba. Kalaarii yoo fayyadamtan tokkoffaa waan barreessitan sana salphumatti yaadattu. Lammaffaa yeroo biraa yommuu dubbisuu barbaaddan salphumatti iddoo sana argachuu dandeessu. Sadaffaa nootti keessan sirriitti hawwataa yookaan atiraaktiivii taasisa. Fakkeenyaaf isa kana lamaan wal bira qabuun ilaala akkamturra nama harkisa. Inni lammaffaan baay'ee namatti tola miti. Isinis haala kanaan barreessuuf yaala. Garuu kalaarii yommuu jedhu yoo ovarii fayyadamtanis nama nuffisiisuu danda'a. Kanaaf definitionii, foormulaa, keewordii fi important konseptiidhaaf qofa fayyadama. Yoo baay'ate haalli tokko yookaan nama fayyadamnaan kalaarii yoo itti baay'ate immoo ijaafis bareedaa miti. Mara dubbisa golbuun dura yookaan dubbisa xumurtanii ka'uun dura al tokkos ta'u nootti sana irra deebi'uun ilaala. Inni kun icciitii barattoonni hedduun ignore godhanidha. Short notiin caalatti kan hojjetu yookaan caalatti kan bareedu yeruma sana yoo daftanii irra deebitanii ilaaltanidha. Kilaasii yookaan dubbisa barnoota sana erga xumurtanii booda daqiiqaa 3 yookaan 5 fayyadamuun yaadannoo qabattan sana riivii gootu. Yeroo kaan waan dagattan itti dabaluu, paartii kan taane irra deebitanii barreessuu yookaan ibsa dabalataa kennuu, iddoo important idea ta'e jala sararachuu fi sarkil gochuu fa'aadha. Wantoonni xixiqqoon kun dandeettii waa yaadachuu fi hubannoo keessan akkasumas bareedina nootti keessanillee dachaan ol guddisuu danda'u. Bonus tip yaadannoo yeroo qabattan shortikatii mataa keessanillee fayyadamuu dandeessu. Barataan kamiyyuu haala adda addaatiin hubata waan ta'eef raayiting siistemii mataa keessanii kan yeroo isiniif qusatu biildi godhachuu dandeessu. Fakkeenyaaf jechoota tokko hima guutuu isaanii barreessuurra gabaabsitanii qubee 2 yookaan 3 bakka buustanii fayyadamuu dandeessu. Inni kun kan hojjetu tooppikii sana keessatti jechoota irra deddeebiidhaaf fayyadamtan yookaan yeroo dubbistan jechoota irra deddeebiidhaan dhufatni yoo jiraatan isa sana yeroo hunda barreessuurra qubee muraasan bakka buustanii darbuu dandeessu. Wanti isin beekuu qabdan short note jechuun waa'ee gabaabsinii barreessuu qofa miti. Barreeffama duraa caalaa yookaan isa kitaabarra jiru caalaa fooyyessinee barreessuu dabalata. Yeroo kan short note smart ta'e barreessuu eegaltu. Short note smart ta'e kun ammoo saffisaan akka qo'attan caalatti akka yaadattanii fi qormaata keessanillee akka gaariitti akka hojjettaniif baay'ee isin gargaara. Kanaaf maloota kana shanan yaaluun short note smart ta'e baafachuu dandeessu. Viidiyoon kun yoo isinitti tole viidiyoo akkanaa barnootaaf isin gargaara yeroo hunda argachuuf viidiyoo laayikii, chaanaalaaf namoonni haaraa taatan immoo sabskiraayib gochuun maatii ta'a. Sagantaa itti aanuun hanga walitti deebinutti yeroo gaarii.